Hantuunni meeshaalee kotorbaandii fi osoo deemaa jiru aruuza bashootiin to'atameem. Hawaasni sumsuma saddeen jedhamuudhaan beekamu sagalee isaanii karaa nagaan dhageessisan. Yuunivarsiitii Bocolaatan Harargee Bahaa magaalaa Wadaay keessatti argamtu titichi 1000 lakkaa'amu eebbifameem. Godina Harargee Bahaa magaalaa Gola Odaa keessatti warra gocha badii hojjete hin jireefteef kidhaan adabaman. Biyyoota Afrikaa keessatti wal dorgommii shaampiyoona Feesbuukaa fi Imoo gidduutti taphatameen goolii 2-0tti Imoon mo'ichaan galuun ishii dhagahameem. Magaalaa guddittii Jarman Beerli keessatti paantinaayyoo guddoo tokko gubachuudhaan ibsamee jira. Bal'ina oduu kanaa sagarsee kaan akka itti aanutti isin biraan gahaa. Gurraandhala 29 baatii 6 bara 2014 guyyaa kamisaa oduun teenya tana fakkaattim itti dhiyaadhaam. Seki 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 godi fuula kee walalaki rakkoof rakkamaaf rasaaki. Seki 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 godi fuula kee walalaki rakkoof rakkamaaf rasaaki. Yeroon tooduutiim asham harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota Oromiyaa Koflaa Neetwoorkii oduu sa'aatii kanaa qabnu isin dhageessifnaan faana turaan ammaas oduu keenyaam afeerraa keenyaam. Hantuunni meeshaalee kotorbaandii fi osoo deemaa jiru aruuza bashootiin to'atameem. Bal'ina oduu kanaa obbo Amma Fiigaan akkanutti isinii qindeessaam. Hantuunni meeshaalee kotorbaandii osoo wacaale irraa fi deemaa jiru aruuza adde bashootiin to'atamuun dhagahamee jira. Kanuma sababeeffachuudhaan hantuunni qabeenya isaa kana dhiisee baqachaa osoo jiru dhaaba manaarratti adurreen qabame mana murtii olaanaa bashootti dhiyeeffamuun murtiin du'aa itti murtaa'uun Komaandar Diiggalaan qabame nyaatamuun Oromiyaa Koflaa Neetwoorkitti himan. Yuunivarsiitii Bocolaatan magaalaa Wadaay keessatti argamtu irraa titichi 1000 lakkaa'amu eeffamee bahuun dhagahame. Bal'ina oduu kana obbo Kofoodhaan akka itti aanutti isinii qindeessaam. Yuunivarsiitii Bocolaatan Bahaa Harargee magaalaa Wadaay keessatti argamtu irraa titichi 1000 lakkaa'amu eeffamee bahuudhaan gama iddoo hojii biiroo qushaashaa irraa gara iddoo deemaatti akka qaccarameetu dhagahamee jira. Haaluma kanaan kannisni jara kana iddoo qushaashaa fi Bocolaatti malee bakka deemaatti hin argina jechuudhaan titicha ari'uun titichi naasuun kitilii shaayii fi aannan loonii fa'aa keessatti akka dhumetti gaafatamtuun titicha adde Filiitiin gabaastee jirti. Godina Harargee Bahaa magaalaa Gola Odaa keessatti warri gocha badii hojjete hin jireefiteef kidhaan adabamuun isaa dhagahame. Bal'ina oduu kanaa Oliiqaa Sabaa akka itti aanutti isinii qindeessaam. Godina Harargee Bahaa magaalaa Gola Odaa keessatti warra gocha badii hojjete halkan taafkiidhaan akka doorsifamanii fi warra gibira huccuu kafaluu dide hin jireen akka dhorkaman mootummaan Tukaanaa ibsa baasee jira. Hawaasni sumsuma saddeen jedhamuun beekamu sagalee isaanii karaa nagaatiin dhageessifachuun isaanii dhagahamee jira. Bal'ina oduu kana obbo Lammiyaad akka itti aanutti isiniif qindeessaam isaanii wajjin turti gaarii. Hawaasni sumsuma saddeen jedhamuun beekamu mootummaan qibaabaa akka nurraa bu'u jechuudhaan mootummaan distii Tukii akka nu bulchu jechuun yaada isaanii iyyata dhiyeeffatan. Mootummaan Dimokiraatawaa Rippaabilikaa kan ta'e adde Hulbat Marakitti himan akka mirgi dhala buddeenaa gaafatetti qoondala qibaabaa kan taate adde Baarreen Qooshaa waan dubbate takkaallee hin qabdu jechuun komii qaban obbo Hulbanni miidiyaaf gabaase.
Biyyoota Afrikaa keessatti wal dorgommii shaampiyoona feesbuukaa fi iimoo gidduutti taphatameen goolii 2-0tti iimoon moo'ichaan galuunis dhaga'ame. Bal'ina oduu kana lammiyaadha akka taanutti isin biraan ga'ama. Biyyoota Afrikaa keessatti wal dorgommii shaampiyoona feesbuukaa fi iimoo gidduutti taphatameen iimoon feesbuukii goolii 2-0tti injifachuun waancaa ajaa'ibaa biira gurguddaa tokko magaalaa Tookiyoo keessatti fudhattee jirti. Feesbuukni dirree taphichaatiin ala ta'uudhaan feesbuukni alaan alaa galuun isaa dhaga'ame. Haaluma kanaan feesbuukni iimoorraa warra shijaaraa dhuguu dhabnuut waan biraa hin dhabnu jechuudhaan feesbuukni waancaa kan nama hunda ajaa'ibsiise iimoorraa dubra ajaa'ibaa badhaafamuudhaan itti gaafatamaan dhimma ispoortii fi shaampiyoonaa kanaa obbo Messenjar nuuf gabaasee jira. Oduu biyya alaas qabna. Magaalaa guddittii Jarman Beeril keessatti paantinaayoo guddoo takkaa gubachuun ibsamee jira. Bal'ina oduu kana obbo Olaanaa Lammii akka taanutti isinii qindeessa. Magaalaa guddittii Jarman Beeril keessatti balaa ibiddaa qaqqabeen ganda duwwaa 2 keessatti paantinaayoo guddoo takkaa gubachuudhaan lubbuun hinjiree 25 baatee 8 balaa qaamaa cimaan saaxilamtee 4 akka lubbuudhaan dandamatte itti gaafatamaan balaa ibiddaa nuuf gabaasee jira. Ashamma harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenyaam oduun sa'aatii kanaa qabnu kana fakkaataa waan nu faana turtaniif guddaa galatoomaa isinin jenna. Oduulee hafan wajjiin turtii gaarii isin jennam. An isinii dabarsu oduu kana beekamtuu Sagal Seeqaa Shaw jedhamuun hin beekamam. Bakki oduun kun irraa isinii darbu godina Seelanaa aanaa Firaashaa ganda Mahaddaa magaalaa Hirribaa irraam. Seeki 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 godii fuula kee walalaaqi rakkoof rakkamaaf irraa saaqi. Seeki 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 godii fuula kee walalaaqi rakkoof rakkamaaf irraa saaqi.